Aló, Hello. aló bucho akkam fayyaa Oya bet. jirtaa imaanni bilbila Nagaa kee gaggeedha akkam. bilbila baay'ee si bilbila barmaaf hin kaaftu. Maaliif ijoo ani gisuma hunda sitti maani silkiin kiyya biizidha haga torbee tokko torbee keessatti gisee takka gada naan dawwaliin ani biizidha haala nageenyatti wal qabsiisee keessattuu silkii gargar narratti hin dawwaliin siin jechaan turee miti ati na dhageessuu naan hubattuu ati yommuu hunda na jigni taa'ii. Maaliif lubbuu maali jaalalli koo sitti mul'atu akka ijoollee kan akka yeroo naa kennaan jirtu. Indee torbee jechuun maal jechuudha? Torbee keessatti gisee takka naa dawwaliin siin jechaan jiraa miti ati maali keessattuu ana galgala silkii narratti hin dawwaliin hoo jireenya kiyya barbaadde. Ishi bakka haa ta'u garuu akka jette haa ta'u garuu baabaa koo beeki ati immoo dheengaddaa baajaajiin bitadha birri naan qatetti naa guutisati naan jette koo jiini koo keenyaan akkaawunti sirraa fudhachuufi baadha. Guyyaan ga'eedha lubbuu koo. Guyyaan geesse. Ani bari waanuma qilleensaa kana wal qabsiisee tumaan beebii taafani lubbuu koo dhugaa nan ergaa ani baay'ee si jaaladha akka si jaaladhu beektuu reeti maaf natti naarini si alaa kaasuu kiyyaaf dhiifama guddaa diduu kiyyaaf dhiifama guddaa naa godhi ka lubbuu koo. Maali yaan akkoo dura jaalalaan sitti haasofnanii faatu fide maqaa birri sitti dhoofnanii lapheen si dhodhote moo biyyoo nyaadhu biyyoo si faalaatan qilleetaa. Aloo. Hello. Wayye. Maali ijoo silkiin irraan kaaftu maal ta'e sila godhan isa kudhan silkee wali guyyaa kana sirmatti dhaanaa oole yoo manatti galee akka niitoorkiin hojjanne hin beektaa miti utuma beektu silkiin irraa kaasuu diddaa. Guyyaa hojiirra oola madaamiin koo mana oolti hin beektaa guyyaa sitti haasa'uu danda'u galgal naa bilbilii siin jennaan. Galgala niitoorkiin naan hojjetu yoo manatti gallisanuu niitoorkiin hidhamee jira waan ta'eef kanaafuu narratti hin dawwalini dawwalteellee nan argattu bilaashuma dawwaltaa kanaafuu guyyaa natti haasa'ii yoo manatti galee niitoorkiin hin hojjetu siin jedheen ture tanaan durallee sitti himeen ture maal kan ta'u sagalee kiyyallee waraabdee miidiyaarra na fide miidiyaarra na fiduu dhiisiti icciitii ani ifatti wajjinaa tomnee iyyuu hiriyaa hedduu hin himatin jedhee tanaan dura si willeeffadheen ture miti asi nan dhageechuu jireenya kiyyan barbaaddu biyyaadha. Akkanani si faana jiraadhu barbaaddu miti. Miidiyaa irratti kan si fide gubaa koo isbinnaaf haa baru jedheen lammaffaa immoo galgala niitoorkiin na dide seettu niitii keeti niitoorkii sitti ta'e niitii keessi bira jira ishii aniifati gargar baaneera jireenya koo keessaa si baaseera kanaan booda bilookii jala jirtan irratti sin daawwaliin. Maal jechuu keeti? Biraan kira moo? Maaltu biraan kira? Badasi qoshaasha. Inni halkan kaniitii ofii bira jira guyyaa miskiina meeshaa arabaa dudda kute jechuudha. Dalagaa ormaa dudda kute birrii irraa funaannatuuf jecha laalle isheen baajaaji jennaan waa inni jedhe ka argitan kaasinu maal gochaa irra deebisa. Ijoollee meeqa kamaa kan ilma mucaan tuni taateef isaa daladdu dhugaaf isaa daladdu walaakin jechuudha wanni kun dhugaa lafa jirtu haqiiqaa lafa jirtu ijoolleen tee nama madaamii keessa jiranidha. Kun ammaadhaa fi laga kiyya akkasii miti laga kiyya kan nama nagaati laga kiyya akkas jettee odeessuu dandeetta walaakin boruu sirra ga'uu irra arguu jirta waan mucaa wanta hojjetni jechuudha. Argitee maammadoo kenna argitanii ijoollee tana dhiira ka isaaf jecha ijoolleen tana lubbuu qaalii tana baastee kennaaf jirtu ka isaaniif jecha lubbuu qaalii tana fooqarraa bugattee fajjeessaa jirtu. Ka isaan amma warra miidiyaa irratti maraatu kana jechuudha tiktook irra maraatu kana jechuudha wallaahi waan irra barbaadanidha rakkina takka irraa argitan rakkina dhiiraa tokko sin maraache amantee jireenyi isii ofii hunda harka keette amantee qabeenya ofii hunda harka keette isaaf jecha maatii adda baatee isaaf jecha ijoollummaa gadhiistee isaaf jecha mana madaamii keessa gubattee barsiistee fa'agariin jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo yaalamaan Oromoo jira jirtu bakka jiraattanii dubbii mucaa tana waan ijoolleen teenya gola madaamii keessatti itti jirtudha. Amma inni asiini ishee haasofsiisa. Tabiraallee akkanuma qaba. Dubaayin keessas ni qaba. Qaxariin keessas ni qaba. Suudii keessas ni qaba. Bakka silaa biyyoonni Arabaa ijoolleen teenya mana madaamii faanaa ijjatte namni akkanaa kun jechuudha dhiirri akkanaa kun haadha manaa miti baankii qaba. Jaalallee miti faayidaa qaba. Taanillee niitoorkiin hadidee jedha. Taanillee maatii bira jira jedha. Taanillee asina qab jedha walumaa galatti biizinasii waan jiran tokko beektani maallaqa dalagataa jira. Nama meeqa namni akkanatu ijaare garuu
tujjaarummaa inni tujjaara sun tujjaara yerooti. Gammachuu yerooti. Qabeenya yerooti. Achi booda bu'aa takka innummaa sunuyyuu rakkina hin taane irra bu'ee rakkina hin taane asii aramnu waa didi guutina jette wallaahi. Oduu kee akkamiin mi'aawin harka facaaste. Takka konkolaataa bitee jechuudha. Maallaqa dubartiitiin konkolaataa bitee isaaf konkolaataan illee konkolaataa biraa jala godhachii hafan. Meeqa kam argaa jirru kanneen jechuudha. Meeqa kam dhagahaa jiru miidiyaa kanarratti. Akkanaa kana ka dhiira nagaa si dhuftullee amantaa si dhoorgee yeroo ammaa kana jireenya tasgabbii dhoorgee yeroo ammaa kana wal amansiisaa wal amanuu dhabuu dhoorgee jechuudha. Jechi wal amanuu jedhu sun wal keessaa badee inni irraa caalaa ka akkanaa kanaaf lubbuu laattee kennite ijoolleen ta'an. Ka akkanaa kanaaf qaba ganna dhiisaatti miidiyaa irratti. Ani warra miidiyaa irra maraataa jiru kana dhugaa rabbi duraa itti aaramaa akkana godhatanii jedha. Garuu amma homaa natti fakkaatu. Isaan san barbe osoo qoratanii odoo itti siqxee qoratte waa meeqa isaan maraachee garana qabanii garas qabanii as fiiganii achi fiiganii gaafa furmaata argatanii ufuma gadhiisanii miidiyaa irra iyyan jechuudha. Miidiyaa irra waan jecha hin taane fayyadaman. Mucaa'oota akka jechuudha. Suudii jirti. Maan nama arrabsitii miti. Dhalattuu ijoollee teennaa ijoollee harargeeti. Arrabnisi a'uuz billaa gogaa osoo sirraa bee gogaa kana sirra baasti. Gaafa tokko seenaa isii wayii caqase laayifii jala taa'ee jechuudha. Maal jetti? Abbaan manaa kee waggaa dheeraa wajjin turre jetti. Abbaan manaa kee waggaa dheeraa wajjin turre ilmoo lama biyyarraa qabna. Ilmoo takka asii walirraa qabna. Ilmoo tiyya asiitiif ilmoo biyyaalee lafa na dhiise dubartii biraa jala buteette. Dubartii biraa jala deeme jetti. Adaamu cawuu kan isi tana waan kana isii maraache waan kana isii sadarkaa silaa haadha namaa gad deebistee arrabsu haadha akkasii tapha akkasii jettee arrabsu san geesse dhiira. Ilmoo dhiiraatu akkas godhe intala durbaa san jechuudha. Odoo inni keessa mana keessan tasgabbii itti kenne dubartii ufiin baatee iyyitu miidiyaa irratti. Osoo abbaan manaa haalaan kunuunse dubartiin ollaa dhaxxee hin hamattu abbaa manaa ofii. Achii ka'anii dubartii matee nama qaafalleessan miidiyaa irratti. Numa arrabsan. Silaafuu yoo nu arrabsine jireenyi isaanii hin ta'u waan ta'eef warra dalagaa hin qabne warra dalagaa hin qabneedhaaf maastika afaanii taanee jirra. Nuti ammoo warra dalagaa qabu warra kaayyoo qabu isin warri mana madaamii jirtan jechuudha. Hundi keessan iyyuu kaayyoo keessan hin dagatinaa. Jireenya keessan lubbuu keessan eenyudhaan ifuyyuu bakka hin buusinaa. Maallaqa kan kee harka qabadhu. Si fuudhe taanaan gaafa ati biyya jirtu si haa fuudhu. Mee inni dhiiruma dhuguma si jaalata gaafa biyya jirtu si haa fuudhu mee. Si fuudhu hin kijiba. Inni takka tanteetii 10 fuudhee qaba biyya garaagaraa Kuweet irraa Dubaay irraa. Suud irraa, Qaxar irraa, Joordaan irraa, Beerut irraa. Ati laakee biyya Arabaa kana keessa bakka meeqa akka facaanee jiru. Inni bakka hundaayyuu qaba.